Gaaf tokko nuyi gara iddoo kadhataatti adeemaa jiru. Utuu nuti gara iddoo kadhataatti adeemaa jiru xombooreen hafuura hoodaa dubbattu tokko nuteellaadhaan buutee akkana jetti turtee jedhe jalqaba. Harmeen kun mucaa ishii kanaan gara suuqii deemeen ergani waan bitamuu bitee boodan dhufee siif qopheessa. Kanaaf egaa namoonni baay'een akkuma nama isiniin jedhe carraa isaanii isinii keessa laallatu. Namoonni baay'een buna dhuganii siicoo bunaa buna keessa darbatanii siinii keessa ilaalanii carraa isaanii himachuu barbaadu. Anaaf isinii gaafa nu tolu duwwee Waaqayyoon galateeffanna. Anaaf isinii gaafa karaan keenya wal qixxaate, gaafa hojiin keenya wal qixxaate, gaafa manni keenya nagaa argate duwwee Waaqayyoon galateeffachuu barbaanna. Akka seera biyya keenyaattis haa ta'u akka seera biyya Roomitti namni tokko yookaan hidhamaan tokko yoo poolisa harkaa badee bakka hidhamaa sanaa eegduu hidhamaa sanaatu darbee hidhama. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo fagoorraa dhihoorraa sagalee Waaqayyoo kana dhagahaa kan jirtan hundi keessan nagaan isin gaafadhaa. Nagaa Waaqa jiraataatiin akkam turtanii, nagaa Waaqayyoo akkam yoo nageessanii. Waaqayyoon abbaan keenya nagaa nu laatee keessa baduu keessa cabuu nu baraaree sa'aatii kanaan kan nu ga'e. Namoonni baay'een yeroo kana mana yaalaa keessa sakaaniin miila keetu sirraa citaa, sakaaniin garaa keetu baqaffama, sakaaniin immoo kan kee fala hin qabu jedhanii maatiidhaaf firoota hundumaatiin fudhadhaa galaa awwaalladhaa ittiin jechaa yeroo jiranitti anaaf isiniin fayyaaf nagaa godhee sa'aatii kanaan kan nu ga'e. Namoonni baay'een yeroo kana dunkaanni gaddaa balbala dhaabbatee midhaan gaddaa nyaachaa uffata gaddaa uffatanii mimmaan gaddaa dhangalaasaa yeroo jiranitti anaaf isin garuu fayyaaf nagaa godhee sagalee isaa akka dhageenyuuf sa'aatii kana kan nu eeyyame galanni guddaan teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo barannaa safaa gaate dhiyeessee isa jabaate salphisee Waaqayyoon hunduma keenya nu barsiisuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyootti mata duree godhannee kan waliin barannu akkas kan jedhu ta'a. Fayyuudhaaf maaltu narraa barbaachisa? Mata duree kana kan argannu hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 30 gubbaarra. Haa ta'u garuu kana kan dubbatee yeroodhaaf dhukkubaan qabamee kan ture, lubbuun isaa dhukkubsate kan ture nama tokkotu dubbate. Haa ta'u garuu har'as kaayyoon barumsa kanaa anaaf isinirraa fayyuudhaaf maal akka nurraa barbaachisu akka hubannuufidha. Haa ta'u garuu qulqullichi Phaawulosiif obboleessi isaa yookaan hiriyaan isaa Siilaas gara mandara Room gaafa deeman sagalee Waaqayyoo lallabuu yeroo jalqaban gaaf tokko nuyi gara iddoo kadhataatti adeemaa jiru. Utuu nuti gara iddoo kadhataatti adeemaa jiru xombooreen hafuura hoodaa dubbattu tokko nuteellaadhaan buutee akkana jetti turtee jedhe jalqaba. Iyyin sa'aatii kadhannaatti gara mana iddoo kadhannaatti gaafa nuti adeemnu xombooreen hooda dubbattu tokko warra Roomeef galii galchaa kan turte, Room keessatti hooda namaaf dubbachuudhaan namaaf himuudhaan kan beekamtu iyyin Phaawulosiif Siilaasiin teellaa deemte gaafa ishiin itti baaccu Phaawulosiif Siilaas teellaa isaaniitti gaafa arganu isheen namoota hojjettoota Waaqayyo abbaatii isaan kana dhagaa jetteetu namootatti sagalee ishii ol kaastee waa'ee Phaawulosiif Siilaasiin dubbachuu jalqabde. Haa ta'u garuu hojii isheen ittiin beekamtu Waaqayyoon irraa faallaa kan ta'e, hojii Waaqayyoo osoo hin taane Waaqayyoon kan gaddisiisu, Waaqayyoon karaa isaa kan namatti agarsiistu osoo hin taane karaa Waaqayyoo irraa kan nama gufachiistu turte. Haa ta'u garuu Phaawulosiif Siilaas gara iddoo kadhataatti gaafa isaan adeemaa turanii dubartiin kun isaan teellaa buutee isaanitti qoosuu jalqabde. Maal jettee qoosti? Elaa isaan kun karaa fayyinaa isinitti himu. Isaan hojjettoota Waaqayyo abbaati isaan nagahaa jette. Gaafa kana qulqulluun Phaawulos ishiitti galagalee waa'ee Waaqayyoon akka ishiin bartuuf maqaa Waaqayyoo itti waamaa, hafuura hamaa ishii keessa jiru kanas hundumaa ifachuudhaaf yeroo inni gara ishiitti galagalu dubartiin kun har'a qofaa miti kan isheen gochaa turte. Yeroo baay'ee itti deddeebitee waan ishiin raawwachaa turteef maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hafuurri hamaan kun dubartii kana keessaa buqqa'e jedhee abboome. Yeroo kana maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhaamu hafuurri hamaan dubartii kana keessa ture ishii keessaa buqqa'e.
gaafa afurri amaan keessa buqqa'u abdiin hori arganna warra Room gaafa citu dubartiin kun gaafa ishiin afurri amaan ishi keessa ba'u yeroo kanatti warra Room keessa jiran Phaawulosiif Siilaasitti irratti haaruu jalqaban ilaa argitanii maqaan gooftaa keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos jaamabana eeyyen maqaan isaa duudaa dhageessisa eeyyen maqaan isaa goboo qajeelcha maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos awwaalota bana maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos afuura hamaa rukuta kanaaf yeroo Phaawulos maqaa gooftaa keenya Fayyisaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo abbaa ilma durbee Maariyaam maqaa isaa itti waamu afurri amaan kun dubartii kana keessa buqqa'e maatiiwwan Waaqayyo gooftaan keenya Fayyisaan qorichi keenya Yesuus Kiristoos inni nuti amannu afuura hamaa isa dadhabsiisuu danda'u eeyyeni maqaan isaa gaafa waamamu afurri amaan dubartii kana keessa gaafa buqqa'u dubartiin kun gaafa afurri amaan keessa ba'u nama nagaa taate eeyyen gaafa ishiin nama nagaa taatu afurri amaan gaafa ishii keessa buqqa'u abdiin horii argannaa isaanii gaafa citu Phaawulosiif Siilaasiin qabanii dadarbachaa gara warra ajajjuu seeraatti isaan geessan eeyoon Phaawulosiif Siilaas largitanii namoonni baay'een gara dubartii kanaa deemaniitu dharraa isaanii gaafatu namoonni baay'een gara dubartii kanaa deemaniitu ooda dubbachiisifatu maaliif namoonni baay'een carraasa siinii keessa kan barbaadu jira namoonni baay'een carraasa mana namaa mana xonqaay mana waa beekaa barbaacha kan deeman jiru saba Waaqayyo carraan koof carraan keessan harka Waaqayyo keessa jira isa harka namaa keessaa dhufu osoo hin taane isa harka Waaqayyo keessaa dhufu hundumaa caala maaliif inni harka Waaqayyo keessaa dhufu dhuma hin qabu inni harka Waaqayyo keessaa dhufu turee dhufa malee dhufee isa deebi'ee badu miti maaliif Waaqayyo biraa yeroo isaa eeggatee waan nufuudhaaf garuu namoonni baay'een obsa dhabuurraa kan ka'an karaa Waaqayyo irraa kan kaatan jiru namoonni baay'een karaa Waaqayyo gadhiisanii kan badan jiru maatiiwwan Waaqayyo fakkeenya tokkoon isinitti hima guyyaa takka daa'ima takkatu haadha wajjin gara suuqii adeemat ture daa'imni kun gara suuqii gaafa deemuudhaaf ba'u yeroo sanatti beelee waan jiruuf haadha isaa buddeena gaafate haati garuu yeroo sanatti buddeen waan nyaachistu mana keessaa ijaan qabaanneef mucaa kanaan eeyyen gara suuqii deemee dhufeen waan nyaatamu si hojjedhee bitee dhufeen si nyaachisa ammatti garuu hin qabu naa obsi dhala koo jettee gaafa isheenitti dubbattu mucaan obsuu hin dandeenye maaliif beelli nama obsisiisu waan ta'eedhaaf beelli boqonnaa nama laatu waan ta'eedhaaf beelarraa waraana wayyaa jedhu abbootiin gaafa dubbatan lamaan isaa iyyuu nu wayyu garuu isa keessaati beelli obsa nama laatu waan ta'eefidha kanaaf egaa harmeen kun mucaa ishii kanaan gara suuqii deemeen ergani waan bitamuu bitee boodan dhufee siif qopheessa gaafa ishiin jettu mucaan boo'ichaan haadha duukaa deeme suuqa irra gaafa ga'u mucaanii gaafa suuqii bira ga'u in callise namoonni baay'een suuqii irraa darabee qabatanii bitataa turani garuu hundi isaanii callisuu mucaa kanaa gaafa argan hin ilaalan eeyyeni abbaa keenya isa samiirra gaafa arginu callisuutu nurra jira maaliif isa arginu gaafa jetnu laphee keenyaan isa arguu nu barbaachisa yaada keenya isarra kaawwachuu nu barbaachisa gaafa sana waan itti jeeqamnu hundumaaf furmaata qabna waan itti boqonnaa dhabne hundumaaf deebii qabna eeruka Waaqayyoo rika maatiiwwan Waaqayyoo armeen kunis callisuu mucaa kanaa gaafa argitu ija mucaa kanaa laalte iji mucaa kanaa suuqii sana keessatti waa takka argeera maal arge beektu mulluu baankoolii irratti arge mulluu baankoolii irratti gaafa argu mucaan kun gaafa mulluu argu hin callise mulluu gaafa argu gaafa callisu namtichi suuqii keessaa nagadu suni daa'ima kana laale iji mucaa ammas baankoolii irra saanii guutuurra mulluu jirurra iji mucaa jira gaafa kana darabeen haadhaa ganaadha waan ta'eedhaaf amma darabeen haadhaa ga'utti mulluu sana fuudhee mucaa kana jala saaniidha wajjin fuudhee kaa'ee ammaarradhuu ittiin jedhe daa'imni kun garuu didee callisee dhaabbate maaliif didee callisee dhaabbate laata argitanii maaliif ture waan tureef mucaan kun sababa qaba haadhi garaa ishiitti taarti mucaa ishiitti maaliif naammarinaan hin jedhu yookaan ammuma danda'u nammarratu mana keessa omaan jiru yoo gale waan inni itti kennu hin qabu jettee dhiphachaa waan jirtuuf mucaa kanaadhaani akka inni naammaare jedhuuf hawwite turte daa'imni kun garuu omaa ture taa'e namtichi suuqii nagadu hundumaatti erga gurguree raawwate darabeen haadha mucaa kanaa gaafa ga'u abbishaa wayyaa kee dachaa siyaas qabi jedhee
mulluu isaanii irra jiru hunda isaatti gad galagalcheef. Ani oduu durii isinitti mummiti akka nu galuuf malee akka nuuf hubatamuuf isinii kaasa. Maatiiwwan Waaqayyoo ilaa akkas jedhe daa'imni kun gaafa mulluu kana afaanitti nyaachaa ammaarratee afaanitti darbatachaa haadha wajjin gara qeetti gara mana isaaniitti gaafa deemaa turanu haadha akkas jette yaa mucaa koo sila sitti gaddeen ture jette. Harmee kanatti natti gadditeef waa'ee maaliifi jennaan haadha akkasittiin jette. Yeroo namni sun ammaarradhu siin jedhe maaliif hin ammaarranne yoo ammaarrachuu dhaabatte immoo na ammaari naan hin jettu. Gaafa ishiin jettu mucaan akkas jedhe yaa harmee yoo na ammaarradhe barruun koo kun jamee qafuudha. Yoo na ammaari siin jedhe garuu ati sodaachaa qodaa namaarra waan ammaartu xiqqoo naaf ammaarta kanaafan ture eeggadhee jedhe. Ilaamee jirana warri turanii amma dhumaatti Waaqayyoon eeggatan harka Waaqayyoo irraa eebba ammaaru. Warri turanii amma xumuraatti obsanii eebba ammaarratanii galu. Maaliif namoonni obsa qabaatanii eebba Waaqayyoon dhabani ka'a. Obsa irraa kan ka'e iyyuu yeroo baay'eedhaaf qormaata hundumaa rakkina hundumaa gaafa obsu dhumarratti eebba ammaarrate. Saba Waaqayyoo kanaaf jireenya Waaqayyoo wajjin jiraannu keessatti obsa qabaachuutu nurra barbaachisa. Gaafa obsinu guyyaa isa eegee nuuf ta'a. Guyyaa Waaqayyoo malee wanti nuu ta'u hin jiru. Inni guyyaa Waaqayyoo malee ta'u hundi isaayyuu nu fudhatee darba malee kan nuuf ta'u miti. Haa ta'u garuu hafuurri amaan gaafa dubartii kana keessa buqqa'u ishii wada dubbattu kana keessa hafuurri amaan kun gaafa buqqa'u abdiin horii argannaa isaanii waan dura citeef kanaan dura dubartiin kun hojii hojjettu kanaan hojii wada namaa dubbattu kanaan gibira gashiti turte mootummaa Roomiidhaaf. Sababii kanaaf abdiin horii argannaa isaanii gaafa duraa citu yeroota kana Phaawulosiif Siilaasiin dadarbachaa fuula warra ajajjuu seeraatti geessan. Akkuma nama isiniin jedhe namoonni baay'een carraa isaanii mana namaa barbaaddachaa deemu ariifatanii maaliif naa ta'uu dide maaliif rakkinni koo deemuu dide maaliif yeroo hundaa nan sooma nan deddeebi'a rakkoon mana koo irraan deemu dhukkubi mana koo irraan deemu yaaddoon yeroo hundaa qamaaxirii keessan ta'a jedhanii namoonni baay'een obsa dhabanii adeemu. Garuu maatiiwwan Waaqayyoo yoo obsine Waaqayyoodhaa wajjin yoo jiraanne warra eebbicha ammaarratee galuudhaan hafizin. Kanaaf egaa namoonni baay'een akkuma nama isiniin jedhe carraa isaanii siinii keessa laallatu. Namoonni baay'een buna dhuganii siicoo bunaaf buna keessa darbatanii siinii keessa ilaalanii carraa isaanii himachuu barbaadu yookaan carraa isaanii milikkita himachuu barbaadu. Haa ta'u garuu carraan koo carraan keessan siinii keessa osoo hin taane harka Waaqayyoo keessa jira. Inni harka Waaqayyoo keessa immoo nyaatamee hin dhumu. Sababii kanaaf Phaawulosiif Siilaasiin gaafa geessan akkas jedhani jarreen kun mandara keenya raasaa jiru jedhani. Galaa argitanii hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 20 gubbaarratti jarreen kun mandara keenya raasaa jiru jedhan. Maal keenya raasaa jiru? Mandara keenya raasaa jiru. Gaafa sagaleen Waaqayyoo barsiifamu mandarri jeeqamu mandara diiyaabiloosiidha. Gaafa maqaan Yesuus Kiristoos ka'u mandarri jeeqamu mandara xonqaawotaadha. Gaafa maqaan Yesuus Kiristoos ka'u mandarri jeeqamu mandara Waaqayyoodhaaf hin taanedha malee mandarri Waaqayyoodhaaf ta'u dhimmee dhaggeeffata malee hin jeeqamnee hin jedhu. Maaliif sagaleen qiddaasee kun kan inni jeequ jira taanaan sagaleen lallabaa kun kan inni jeequ jira taanaan mandarichi eeyyan Waaqayyootti deebi'uu qaba. Maaliif Waaqayyoodhaa wajjiniin hin taane kanaaf jeeqame malee yaada garaa isaa giddarate Waaqayyoo wajjin jira yoo ta'e hin jeeqamu. Jarreen kun mandara keenya raasaa jiru. Eeyyen sagaleen Waaqayyoo mandara Waaqayyoof hin taane nuuf raasuu jalqabuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mandara xonqaawotaa, mandara moora laaltotaa, mandara Waaqayyoodhaaf hin taane Waaqayyoon jeeqee gara isaatti nuuf booji'uun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf egaa namoonni kun Phaawulosiif Siilaas irratti reebicha guddaa erga raawwatanii gara mana hidhaatti geessisanii isaaniin hiisisan. Reebicha guddaa reebicha baay'ee booda mana hidhaatti erga geessanii eegduu mana hidhaatti kennan. Eegduun mana hidhaa kunis miilla isaanii jirma ulfaataa lama gidduutti jabeessee isaanidhe harka isaanii sansalataan argatanii kan isaan hojjetanu sagalee Waaqayyootu lallabaniiti qabaman. Osoo dhugaa Waaqayyoo namatti himaniiti qabaman. Osoo daandii jireenyaa nama barsiisaniiti qabaman. Gaafa mana hidhaatti geeffamanis sababiin mana hidhaatti geeffamuu isaanii Waaqayyoodhaaf karoora. Maaliif anaafis yeroo baay'ee gaafa rakkinni nutti dhufu maaliif rakkinni kun narra ga'e jennee dhiphanna. Ilaamee saba Waaqayyoo rakkina sana keessaan Waaqayyoon karaa qaba. Rakkina sana keessaan furmaata nuuf fidee dhufa. Kanaaf gaafa mana hidhaatti darbataman maaliif hidhamnee hin jenne?
mana hidhaatti geeffamuu isaanii sana keessa Waaqayyo waan barbaaduu qaba. Maaliif mana hidhaa sana keessa harki isaanii hidhamee milli isaanii jirma lama gidduutti hidhamee hidhaa kana keessa ta'anii garuu Waaqayyoon galateessan. Anaaf isinii gaafa nu tolu duwwee Waaqayyoon galateeffanna. Anaaf isinii gaafa karaan keenya wal qixxaate, gaafa hojiin keenya wal qixxaate, gaafa manni keenya nagaa argate duwwee Waaqayyoon galateeffachuu barbaanna. Phaawulosiif Siilaas garuu mana hidhaa keessa ta'anii Waaqayyoon galateeffatani. Elaamee jirana Waaqayyo waan nu godheefis waan nu hin gooneefis galateeffamaadha. Maaliif? Inni hojii isaa sana keessaas waan nu hin goone sana keessaanis ture Waaqayyoon eebba nuuf fiduudhaaf. Kanaaf iyyuu garuu obsinee isa walii wajjin jiraachuu qabna. Kanaaf saba Waaqayyoo isaan mana hidhaa sana keessatti, manni hidhaa sana keessatti akka dhiphifamaniif sansalataan hidhamanii harka isaanii miila isaanii qofa miti barriinuu saragallaadhaan cufameera. Eeyyen jireenya keenya baay'een cufame kan jiru. Waaqayyootti deebi'aa, Waaqayyo wajjin jiraadhaa. Ilma Waaqayyo Abbaa Yesuus Kiristoosin amanaa, isa faana bu'aa. Akkasumas jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kaanee gaafa ilaallu eeyyen abbaa koottis amanaa, anattis amanaa nuun jedha. Amanuu qabna. Akka maal ta'uu qabu? Amantiin nuti qabaannu inni nu jiraachisuu akka danda'u, inni nu oolchuu akka danda'u, inni jireenya bara baraa nuu kennuu akka danda'u amannee isa wajjin jiraachuu qabna. Ilaa mana hidhaa kana keessatti harki isaanii hidhamu, miilli isaanii hidhamu malee hidhaa kana keessa ta'aniitu Waaqayyoon galateessu. Ajaa'ibaam! Waa'ee Waaqayyoo kana argitanii hidhaa keessa ta'aniitu Waaqayyoon immoo galateessu. Gaafa galateeffatan sana gungummii baay'een tureera hidhamtoota isaanii wajjin mana hidhaa sana keessa turan keessa. Maaliif? Akka isaan callisaniif irriba keenya irraa jeeqamne. Eeyyanii irriba keenya irraa jeeqamne warri jettanii irribicha keessaa ka'i, ani immoo akka irribicha keessaa kaatee Waaqayyoon galateeffattuun barbaada. Eeyyen irribicha keessaa dammaqtee akka Kiristoos wajjin jiraattuun barbaada. Dammaqanii warri turanii isa eeggatanuu warra qophaa'anii isa eeganiidha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 gubbaa irratti gaafa laallu dubartoonni warri dammaqanii warra kurnanii keessaa warri shanan warri dammaqoo ta'an sun warra jireenyichaaf darbaniidha. Eeyyen atis irriba kana keessaa akka ati dammaqtuuf sagalee Waaqayyoo kun sitti dubbatti obboleessa koo. Akka ati dammaqtuuf sitti dubbatti sagaleen Waaqayyoo obboleettii koo. Eeyyen amma sa'aatii kana dammaqootu nurraa barbaachisa. Barichi bara dhumaadha. Bara dhumaa kanaaf garuu meeqan keenyatu yaada garaa geeddarachaa jira. Mootarii xiinxalaa taane wantoota ta'uuf xiinxala dhiyeessaa oolla malee namni yaada garaa isaa geeddarataa jiru hin jiru. Ilaamee saba Waaqayyoo anaaf isin amma sa'aatii kanatti kan nurraa barbaachisu yaada garaa keenyaa geeddarannee Waaqayyoo wajjin jiraachuudha. Kanaaf egaa harkaaf miilli isaanii hidhamee manni hidhaa sana keessatti gaafa isaan qabamanuu Waaqayyoon hidhaa banuu jalqabe. Eeyyen warri daandiin gaa'ela keessanii hidhame Waaqayyoon wamaa, Waaqayyoon hidhaa kana banuuf aangoo qaba. Warri daandiin hojii keessanii cufame Waaqayyoon wamaa, Waaqayyoon banuudhaaf yeroo qaba. Hidhameera carraan koo, jireenyi koo, bahuuf galuun koo dukkaneeffameera. Ani dukkana keessan jira yeroo hundaa yeroo jettan ilaamee gara Waaqayyootti deebi'aa. Isa walii wajjin ta'aa. Waaqayyoon hidhicha banuudhaaf aangoo waan qabuudhaaf. Kanaaf hidhaan banamuu jalqabe. Gaafa hidhaan banamuu jalqabu balbalarraatu saragallaan ciccituu jalqabe. Ilaa argitanii balbalarraa saragallaan gaafa ciccituu jalqabu immoo harka isaanii miila isaanii irraa sansalatatu yaa'uu jalqabe. Nama mitiin kan banaa jiru ee'uudhaaree Waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu hidhaa isa sirra jiruuf nama hin barbaadin, harka nama hin gaadin. Ati Waaqayyoon ture eeggadhu, isa immoo irratti waami. Gaafa isa waamtu immoo isa irraa fagoo teessee miti, isa walii wajjin jiraattee isa wajjin taate gaafa ati waamtu Waaqayyo dhiyoo jira. Eeyyen Waaqayyo dhiyaatee osoo jiru gara isaatti fiiguu akka qabnu kitaabni lallabaa nutti dubbata. Maatiiwwan Waaqayyoo kanaaf dhiyaatee isa jiru kana Waaqayyoon gara isaatti fiinnee yaada karaa keenyaa geeddarannee isa wajjin akka jiraannu fedhaa fayyama Waaqayyo uumaa keenyaa nuuf haa ta'u. Gaafa mana hidhaa sana keessaa hidhaan irraa hiikamuu jalqabu namoonni hundumtuu hidhaat irraa hiikame. Lamee galata Phaawulosiif Siilaasiif keessaan hidhaa namoota baay'eetu hiikamuu jalqabe. Galata keetiinis mandara kee keessaa hidhaan nama baay'ee hiikamuu danda'a. Gaafa ati faarfattu, gaafa ati lallabdu, gaafa ati qaddastu, gaafa ati qaddasiistu, sirna qulqulleessaa gaafa geggeessitu hidhaan mana kee irraa qofaa miti mandara ati keessa jiraattuuf illee ni hiikama. Kanaaf iyyuu hidhaan isaanii gaafa hiikamu balballi mana hidhaa irraa banameera. Harka isaanii irraa sansalati cicciteera. Sansalata harkarraa cite, sansalata miilarraa cite sana
gaafa gadi baanu mana jala dhaabbatan argitanii harkarraa sansalatti cicciteera miillarraa cicciteera barri balbala sanarraa immoo saragallaan irraa yaa'ee banameera nuuf banameera hin deemnaan jenne maaliif waan achi keessaa waaqayyoof booji'uu qaban waan qabaniif Phaawulosiif Siilaas hin deemne haa ta'u garuu maaliif deemuu didanii ilaa saba waaqayyoo Phaawulosiif Siilaas waaqayyoodhaaf waan booji'uu qaban achi qabu yeroo sanatti namtichi eegdu mana hidhaa sun irriba keessaa wareeree gaafa ka'uu ibsaa qabate gara balbala mana hidhaatti gaafa fiigu balballi mana hidhaa banameera eeyyeen gaafa balballi mana hidhaa banamuu seefi fudhatee of ajjeessuudhaaf seefi morma isaarra kaawwate maaliif akka seera biyya keenyaattis haa ta'u akka seera biyya Roomitti namni tokko yookaan hidhamaan tokko yoo poolisa harkaa badee bakka hidhamaa sanaa eegduu hidhamaa sanaatu darbee hidhama kanaaf jecha inni saatii sana seefi butatee morma isaarra kaawwate maaliif edaa namoota mana hidhaa sana keessaa yaa'anii waan ajjeefamu dursee of ajjeessuudhaaf sardame gaafa kana Phaawulos akkas jedhe eeyyeni noo hin deemne asuma jirraa waa tokkoyyuu of hin godhinee ilaasa kana barbaadaa oolani silayyuu maaliif eegduun mana hidhaa sun foonni isaa fayyaadha lubbuun isaa dhukkuba qabdi eeyyen Kiristoosiif booji'amteen jirtu lubbuun isaa jireenyi isaa daandii Kiristoos irra hin jiru waan ta'eedhaaf isa kana booji'uudhaaf sa'aatii sana Phaawulosiif Siilaas turanii isa eeggatani gaafa isa eeganis inni ibsaa qabatee dhufe ibsaa baata malee ofiisaa amma dukkana keessa jira maaliif lubbuu isaatu Kiristoosii wajjin hin jiru kaa ibsaa qabatee dukkana halkanii sana keessaan balbala mana hidhaa gaafa laalu balballi mana hidhaa banameera sansalanni harkarraa cicciteera eeyyan hidhaarraa kan ba'an immoo Phaawulosiif Siilaas qofa miti baay'ee namootaa achi keessaa yaa'e kanaaf maal godhe inni immoo of ajjeesuuf gaafa inni seefii ofirra kaa'u Phaawulos akkas jedhe homaa tokko iyyuu of hin godhin nuyi asuma jirra ati immoo of hin miidhinii seefii kanas ittiin of ajjeesuuf hin qopheessini lafa kaa'e gaafa jedhu akkas jedhe miilla Phaawulosiif Siilaasitti kufee gooftolii koo fayyuudhaaf maaltu narraa barbaachisaa jedhe maatiiwwan waaqayyoo mee arra anaaf isin fayyuuf maaltu nurraa barbaachisaa eeyyeni fayyuudhaaf wanta nurraa barbaachisu nama kanaan akkas jedhani fayyuudhaaf gooftaa Yesuusitti amani fayyuudhaaf yaada garaa kee geddaradhu fayyuudhaaf hojii Kiristoosiin hojjedhu jedhani eeme anaaf isin hoyi fayyuudhaaf maaltu nurraa barbaachisaa namoonni baay'een akka du'u beekee iddirii lixa iddiriin isaa maal akka isaa godhuuf akka isaa waaluuf akka du'u beekee garuu yaada garaa isaa kan geddaratutu hin jiru maatiiwwan waaqayyoo kottaa barichi bara dhumaadha yaada garaa keenya geddaranna waaqayyoodhaa wajjin jiraanna warri yaada garaa isaanii geddaratanii eeyyan dhufaatii oolichaa warri dhimmanii eeggatanii warri mootummichaaf jaallataman warri daandii waaqayyoo filatan gaafa dhufaatii sana warra mirga isaa dhaalaniidha kanaaf iyyuu ilkaan qaruboo wawwaachuu guyyaa sanaa dursa har'a yaada garaa keenyaa geddarannee waaqayyoodhaa wajjin jiraachuutu nurra barbaachisa maatiiwwan waaqayyoo kanaaf Phaawulosiif Siilaas nama kana akka inni fayyuuf sagalee waaqayyootti lallaban akka inni fayyuuf daandii jireenyaarra akka inni jiraatuuf isatti dubbachuu jalqaban eeyyen saba waaqayyoo anaaf isin garuu jireenya guyyuu guyyuu jiraachaa oollu keessatti waaqayyoon gaddisiisa oolla maal goone aarii gaafa aarru aariin irraa cabsa jennee aarii kan biraatti hin dabaluudhaaf eeyyen akka waan nu gammachiisu hojii cubbuutti bobbaanee yeroodhaaf gammachuu isa daqiiqa muraasa argachuudhaaf cubbuutti kan kufnu jira faaruu Daawit 4:4 akkas jedha yeroo ma'aartutti cubbuun hojjetinii eenyuun jedha akkas jechuun maal jechuudha namoonni baay'een aariin irraa cabsa jedhanii aariirraa na oolcha jedhanii gocha foonitti kan bobba'an jiru aariin jira jedhanii fedhii foonii raawwachuudhaaf kan saphisan jiru san kanaaf akka yaada garaa geeddarataniif sagaleen waaqayyoo kun akkana nuun jedha akkuma kana gaa mee fayyuudhaaf kan nurraa barbaachisu maalidha akka barsiisa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootti fayyinni gosa sadiitu jira innis maaloodha fayyeera fayyaan jira fayyuufan jira akkasin irra deebitanii qabattan nan barbaada fayyeera fayyaan jira fayyuufan jira fayyeera yoom gaafa dhiiga isaa inni qaraaniyo irratti dhangalaase gonfoo qoraattii abbaa qoree 300 mataa isaa irra gaafa ka'an
gonfoo qoraatti kaa'u qofaa miti gindillaa sabaachisanii guyyaa gaafa jimaata gaafa isa dhiphisan areeda isaa seessa qabanii gaafa buqqisan Yesuus Kiristoos alangaadhaan gaafa miila isaa jala garafan dugda isaa keessa gaafa garafan Getesemaanii amma dallaa Qayaafaa faana Phiilaaxoositti gaafa lafatti darbatan guyyaa gaafa jimaata sana dhiiga isaa qaraanii irratti anaaf isiniif dhangalaasee nu fayyiseera akkas nuun jedha raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 madaa'u isaatiin fayyinee jedha maaloo isaatiin madaa isaatiin fayyine sagaafa yoomii sagaafa gaafa jimaataa sana fannoo irratti ol ba'ee waa'ee koo waa'ee keessaniif gaafa inni dhiiga isaa nuu dhangalaase gaafa sana fannichaan yookaan dhiigichaan fayyine maatiiwwan Waaqayyoo akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 gubbaarratti biyyi lafaa isaan fayyuuf ilma isaa gara biyya lafaatti ergee jedha biyyi lafaa ittiin maala ta'uuf ittiin fayyuuf iyyen fayyina isa tokko kana arganne fayyaa jirraa kan jennu sagalee isaa kan dhageenyu har'a guyyuu guyyuudhaan fayyina argachaa oolla maaliif wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaatanii gaafa ilaaltan namicha waggaa 38 guutuu bukkee bishaanii ciisaa ture gooftaan Yesuus Kiristoos gara isaa dhaqee eeyyeni inni isaan fayyuun barbaaddaa jedhee gaafate eeyyee fayyuudhaaf nama akka hin qabne dubbate lamaatiiwwan Waaqayyoo kanaafis waan nama qabnu fakkaanna malee nama hin qabnu kan nu qabnu eeyyuudharee Waaqayyoon qofaadha eeyyen Waaqayyoon gaafati ajooftu si urgeeffata gaafati kuftu lafaa si kaafata gaafati dadhabdu inni ol fuudhee si baadhata kanaaf iyyuu eenyuun qabaachuu wayyaree nama qabaachuurra Waaqayyoon qabaachuu wayya maaliif namni nuti har'a qabna jennu bor nu gata waan ta'eedhaaf kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos nama kanaan siree kee baattadhuuti adeemii jedheeni isatti dubbate kan caalu akkasitti hin dhumneef garuu lammaffaa deebitee cubbuun hojjetinii jedhe eeyyeen inni guyyaa gaafa sanaa fayyinni inni argate sun fayyaa jirra sanu jennu guyyaa guyyaadhaan eeyyeen har'a gaafa jireenya keenyatti sagalee Waaqayyoo gaafa dhageenyu fayyinni nu furannee gallu eeyyeen gaafa tsabalasaa amantii isaa gaafa dibannu fayyinni nuti furannee gallu oobdii isaatti gaafa argamnu sagalee Waaqayyoo gaafa lallabamu yookaan immoo cuuphaan inni amma guyyuu guyyuu nu ta'u gaafa taanu gaafa argannu sun eeyyeen fayyina isa nuti argachaa jirruudha kanaafis akkas nuun jedha warra fayyuun isaanii barbaachises in fayyisee jedha wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 11 gubbaarratti fayyina isa foonii sana gaafa inni raawwatu akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 18 gubbaarratti isaan kun isa dhaga'uu fi isa dhaga'uudhaan dhukkuba isaaniittis fayyuudhaaf warri dhufan hafuura hamaadhaan qabamanii kan turan in fayyanii jedha hafuura hamaarraan fayyanii fayyina sana guyyaa guyyaan argachaa oollu akkuma kana fayyuudhaaf jirra jennee nuti immoo abdiidhaan guyyaa dhufaatii isaatti eeggannu yaada garaa keenya geeddarannee sanuu dhufaatii isaatiif ittiin qophoomnudha wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa lallu Zakkiyoos Yesuus Kiristoosin ilaaluudhaaf manaa ba'e gaafa Yesuus Kiristoosin ilaaluudhaaf manaa ba'u hojjaansaa gabaabat ture isaaf hin eeyyamne hojjaansaa Kiristoosin arguudhaaf muka yaabe gaafa muka yaabu Yesuus Kiristoos gaafa Zakkiyoosin bira ga'u Zakkiyoosiidhaan akkas jedhe Zakkiyoos gadi bu'i har'a mana kee ooluun naaf ta'a jedhe Zakkiyoos Kiristoos Yesuusin fudhatee gara mana isaatti gale gaafa fudhatee gara mana isaatti galu garuu Yesuus mana Zakkiyoositti gaafa ol seene maaddiin gaafa dhiyaatu namoonni baay'een alaa gungumaa turan iyyen gaafa eebbi Waaqayyoo gara mana keetti ol galu baay'een kan gunguman jiraachuu danda'u warra gunguman sana maaliif gungumuun jedhinaasin sababiin gungumuu isaanii Waaqayyo gaafa daandii keenya wal qixxeessu gungummii baay'een jiraachuu danda'a gungummii sanaaf garuu nuyi isatti gurra laachuu osoo hin taane gurra keenya gara Kiristoositti laachuudha kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo Zakkiyoos Yesuus Kiristoosin fudhatee gara mana isaatti gaafa ol galu namoonni baay'een akka jedhan maali inni akkamitti qaraxxuudha wajjin taa'ee nyaata attamitti mana qaraxxuu seene jedhaniitu gungummiin tureera eeyyen gaafa ati Waaqayyoo waammattu Waaqayyoo gara mana kee gaafa dhufu gungummiin hin jiraata maaliif gungumaman jedhin garuu gaafa daandiin kee Kiristoosii wajjin ta'u gungummiin adda addaa jiraachuu danda'a egaan waa'ee Zakkiyoosiin gaafa dubbannu barumsa guddaa irraa baranna Zakkiyoos Yesuusin fudhatee gara mana isaatti gaafa galu Yesuus Kiristoos mana Zakkiyoos keessa lafa taa'ee jirutti namoonni warri mandara sana jiran akkamittiin mana isaa ol seene jedhanii gungumaa turan Yesuus Kiristoosiidhaan akkas jedhe Zakkiyoos akkas jedhe kanaan dura hojii qaraxa fuudhuun ture hojii qaraxa fuudhuu kanaan namoota irraa darbaa fuudheera yoon ta'e isaaniif dachaa afuriin nan baasaa jedhe laargitanii Zakkiyoos yaada garaa isaa geeddarataa jira maal godhe cubbuu isaa himatee gaafa cubbuu isaa himatu maal jedhe kanaan dura namoota irraa akka darbaa fuudhe amanee
Gooftaa isaatiin immoo isaaf iyyuu mudachaa afuriin nan baasaa jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo sagalee isaa ol kaasee akkas jedhe, eeyyeen fayyinni mana kanaaf ta'eera jedhe. Fayyinni Kiristoos hunda keenyaaf haa ta'u. Eeyyeen saba Waaqayyoo fayyuudhaaf maaltu nurra barbaachisa ree? Amma dhumaatti obsuutu nurra barbaachisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 amma dhumaatti kan obse inni hin fayyaa. Eeyyee amma dhumaatti obsi gonfoo jireenyaa argattaadhee nutti dubbata. Gonfoo jireenyaa sana argachuudhaaf amma dhumaatti obsuutu nurra barbaachisa. Akkuma kana Isaayyaas boqonnaa 43:11 gubbaarratti ana malee fayyisaa kan biraan hin jiru nuun jedha. Fayyisaa kan biraan hin jiru. Kanaaf isa fayyisu sana hoo amannee isaa wajjin jiraachuu qabna. Ibroota boqonnaa 9:28 gubbaarratti akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame jedha. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf utuu hin taane warra dhimmanii dhufaatii isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira. Warra dhimmanii dhufaatii isaa eeggatan. Warra dhimmanii dhufaatii isaa eeggatan jechuun warra yaada garaa geeddaratanii isa wajjin turan isaan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira. Eeyyeen fayyina isa xumuraa sana laachuudhaaf jechaadha. Kanaaf fayyuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa? Isa wajjin jiraachuun nurraa barbaachisa. Fayyuudhaaf maaltu gochuun nurraa barbaachisa? Isa amannee daandii isaa irra deddeebi'uun nurraa barbaachisa. Fayyuudhaaf maal gochuutu nurraa barbaachisa jedhee kan nu barsiise, kan nu gorse galanni isaaf haa ta'u. Arras yeroo hundaa bara baraan amiin.